بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه كن دعوتا جرتن أو أي تي أورمي إسلامي تلفزيون بكم جرتن مرتي نجن ربي سبحانه وتعالى اسم ولين هاجراتو أكم قبس ملفاتي كإسا فالكني كإسا أبورو كإسا غنماتيس إردي بني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسين جاكم استوديو مقالة مينيسوتا الرئيس نفدبرتو أكسم إن شاء الله كيسما أدى تإما لديرتو أورمي أرى أورمي تكون بيرفته وبليس خينيا دكتورة خينيا قاري أرتي عفيف جالتما كان هواسني أرومو قفا سنتين سبا سبلموني هدون بيو غارين كيسان اللي بيخو دابو مال إن شاء الله تعالى أرى إن شاء الله تعالى إما لغرتي برنوت إساني قدين إساني أكم إيسا دلتاني إيسا قدتاني ماتي أكم كيسا أرغماني سان إن شاء الله تعالى كبجا غرتي إساف قدو إن شاء الله استوديو تينيتي أفيري سنيب إيسا جرا قم إساتي لسين دبرسا ترتي غارين وجي ترى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور أياك الله بقى ربي سبحانه وتعالى يسين في ده إما لديرتنا ديمتني يعني يا أرجعتي دلوتا كيسان قدنو كيسان برنوتا كيسان وندا هنگا قوي أرى ولناس وينا درا بقى قرتي أفيرا مزيتو في كسيني قولي مينيسوتا أوروميا تكون رفتني إما لديرتون تون أيار إما لديرتون أكم ترتمي إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. duraan dursee waan affeertaniif galatooma jecha Afrikaa irraa garanaa dhufuun xiqqoo namatti ulfaataa karaan dheeraadha. Xayyaaramaanuu sa'a 18 bira. سبحان الله ساديرتو Sa'a dheertuu gaa ni beekta atis hin deemne eegata ka'aa dhufte. عندي أسر بيا Meksikoodhaan لفا dhufte. عربا ملي أما دي دمي دين إثيوبيا ونين ربي إن شاء الله والله قاعدين ديمنا إن شاء الله بإذن الله Akkasi sa'a 18 jechuun gaa akka malee dheeraadha. Garuu gaa alhamdulillah kanuma rabbiin samiirra karaa kana hunda nagahan nama oofee bakka barbaadan san kan nama geessu rabbi alhamdulillah galanni isaa haa gahu. Alhamdulillah gaa ما kinuma. شاء الله يعني نمني إسلامة تكو إماليو ديمو صلاة كغرو قبا كلس صلاة لفظ صلاة يرو كلن سرت اللي صلاة نجرا يعني صلاة تجرا صلاة جرا Salaata salaadha achirratti gaa xiqqoo warri biyyaa nu dura jirani asitti nu isaan duuba jirra. Salaata gaa achitti oofeetiin isaa hafe immoo karaarra salaadhe xayyaarama irratti. أيوة Xayyaaraa qofa irratti miti gaa namni safararra jiru. سفر صح Yoo haalli mijatuu dhabe makiinama irratti illee taa'ee namni ni salaata jechuudha. أكس Akkasi diiniin keenya laafaadha. الحمد لله Alhamdulillah. تولي يعني كيسوما سوتا إن شاء الله تديمنا يعني سمنا نواسا توكم ترمي Wallahi جيسا نتشيتيس سمنا نسيتو هواسا kana gaa dubbatuun hin barbaachisu namni arge miidiyaa keessan kanaan darbee jira. Nama baay'eetu argee gammadee nama yooma kiyyarraallee warruma kiyyarraallee argee wallahi gaafa viidiyoo kana arge boohee fa'a nama naan jedhee jira. Kana gaa irra deddeebinee dubbannee jirra gaafan dura dhufeessanis dubbadhee jira. Kabajaa quraanaatii fi wanni simannaa guddaan sun godhame. صح Kanaafuu maasha Allah uummanni keenya kabajaa quraanaaf qabu agarsiisee jira. Simannaa guddaa ture baay'ee bareedaa. الحمد لله أقل تومن جنان ولا Eh, سيستم أتوندنو جزان Rabbiin ثاني jazaa isaanii insha Allah جنة jannataan آمين isaanii آمين adeemsifu. تولي ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم جاء تعريفة يعني إسلام تو شكين قبدو أوروميا را رفتني وكان إثيوبيا را مي نمني ماتي را أرجمو قبا يعني أكم جنس يعمل لي دكتور مو قاري أفيفي مو أستاذ مو أبيتر بل الإنسان ولا نفسي بصير أجرا مي إن شاء الله تعالى مكان كيسن إنيو إيسا دلتني إنيو را دلتني إيسا قدتن دائم ما كيسن أوروميا كيسا يكون إثيوبيا كيستي An maqaan kiyya Afiif Muhammad Taaj Ahmad Ali Abdallah jedhama.
dhaloonni kiyya Walloodha. Dawweettiin dhaladhe. Dawweetti dhaladhee eega sanii guddinni kiyya magaalaa Kamiseetti. Kan itti yaamamuu barbaadu fedhus gaa afiifuma naan jechuu kana yeroo baay'eedha. Yaa egaa har'a waanuma beektee waan ani dubbadhu kanarraa namni takkaa lama itti fayyadamuu ni mala jedheetuma malee akka namni baay'ee hafarsuusanis qaariyaa sheekaa ta'is miti. Garuu namni hundinuu muuxannoo ofii ni qaba. Sanirraa namni xiqqoon irraa fayyadamuu hin dhabamu. Sanumaaf inshaallah afiifuma jedhe amma. Afiifuma. Tole namni haadhaaf abbaa dura eega jechuun abbaa himte harmeen teetoo kan afiif deette yookaan eenyu jedhamti inshaallah. Haadha kiyya immoo Haliima Yuusuf Muddathir Habiib jedhamti. Maashaallah. Akkasii inshaallah. Haadhaaf abbaan keetis warruma Walloo warruma Daaguuti moo naannoo adda addaatii walitti? Akki lammanuu naannoma tokko warruma Dawweeti lamaanuu. Allahu akbar. Akkasii inshaallah. Tole yeroo namni dhalatu maatii keessa argamu yaani hangafataa quxxusutaa Dr. Afiif isa hangafaati moo isa jiddu galeessaati moo isa quxxusuuti? Ani hangafa. Booda egaa ijoollee meeqa jira naa gadi namalee nama 8tu jira egaa. Nu walumaa galatti 9. Anatu hangafa egaa. Darraa dhiirri 5 nadhoon immoo 4. Maashaallah. Abbuma keenya abbuma Muhammad Taajumar argatan jechuudha. Maashaallah. Yaani tole yaani gaa yeroo namni dhalatu gariin Oromoon tun baay'een isii qubsumaan baadiyyaa qubatti. Gariin baadiyyaa dhalata, gariin magaalaa dhalata. Haa ta'u eessa dhalattee guddatte naannoo magaalaati moo baadiyyaa? Sun nu biratti gaa an akkuma amma sin jedhe kana mucaa jammariiti. Namni dura dhalatu kun nu biratti haadhi deemtee haadha ishii bira deessi. Mana haadhaa Mana haadhaa deemtee deessi. Yaa ka lammaffaatis ka sadaffaatis kanuma deeman ni jirani garuu baay'inaan ka duraa kana haadha ofii bira deemanii dahan. Kanaafuu akka waan kiyya Dawwee jirti. Amma kanaaf achuma jirti magaalaa Booraadha. Yaa egaa duraan xiqqoo magaalaa Booraa osoo hin taane gara Kaariphoo Hojub bakka jedhamu achi turani. Achittiin dhaladhee san booda egaa gara magaalaa. Akkoo dhalattee jechuun akkoo lammaffaa. Akkoo bira dhaladhee. Achitti dhalattee nama eebbisan jira naannoon. Wanni gara gartee naannoo teessan tanatti namni jiru jechuun hangafa inni awwa dhalatu mana gartee harmee gartee akkoo ofiititti dhalatee haatee eebbiftee du'aa itti gootee achi ji'a lama booda gaddee baay'een warra eebbisan du'aa isan argate. Akkasii araas waan jedhan tokko jira. Eega dahanii yeroo san dafanii deebi'anii achumatti ciisanii nagahaan kaaddamamanii. Akkas. Akkasitti gadi deebi'an jechuu gara manaatti. Ani achuma turee gaarii gara magaalaa Kamiseetti achuma guddadhe san booda. Maashaallah. So achuma guddate. Tole namni yeroo guddatu magaalaa taatus yaani baadiyyatti namni horiis tiisaa lafallee qotaa kan magaalaatis dukkaan waa gurgura. Takkaa carraa argatee baadiyyaa dheettee takkaa lafa. Horii yoo tiisitee kanammoo jechuun nabiyyoonni nu re'ee hin tiisanii. Wallahi waan akkasiillee hojjedhee hin beeku. Alhamdulillah beektee yeroo tokko tokko namni ni'amaa abbaa fi haadhaa hin beeku. Dhugaa. Ani ijoollummaa irraa kaasee dalagaa dalagees hin qabu. Gaafa of beekne gara quraanaa qara'utti isheenne. Quraana qara'ee immoo san booda immoo gara mana barumsaa isa wanni kana akaadaamii kana isa barachuutti isheene malee waanan dalagee hin qabu. Kun hundi gaa maali maatiin waan si barbaachisu hunda warri kan kee waan si barbaachisu hunda hogga sii guute qalbii takkaan quraana qaraataa qalbii takkaan barumsa barattaa. Kanaafuu ni'imaa guddaadha
abbaa fi haadhi lubbuun jiraatanii si duuba si dudduuba dhaabbatuuni. Akkasiin gaarii ani waanan dalage hin qabu. Galanni haadhaaf abbaaf haa ta'u Eh, rabbi gaditti. Rabbi umrii dheeraa fayyaa waliin isaanii haa kennu. Maasha Allah. Tole egaa yaani yeroo maatii keessaa Qur'aana agartee Rabbi subhaanahu wa ta'ala isin laaffisee maatiin jechuun mana barumsaa namni akka Islaamaatitti naannoo Oromiyaa Islaam bakkuma hundattuu akkuma hawaasa waliigala Islaamaatitti osoo mana barumsaa akaadaamii kanaan hin deemne madarasa dura deema. Yaani eega maatiirraa dhalattee maatii ta'eetis maasha Allah namni egaa aliif nama barsiisees hurufa nama barsiisee galata Rabbi irraa qaba. Namni ati aliif dura irra jette gariin abbaa irratti gariin abbeera adeeroo fi gariin nama qaariyaa isa barsiisa namni aliif si qaraasisanii yaadatta. Wallahi sheekni nu qaraasise qur'aana manatti egaa abbaa fi haadhi hoggaa isaanii mijjate si qaraasisanii garuu sheekni yeroo bal'aa fudhannee isarratti qaraane Sheek Abduu Ahmee jedhama. Rabbi rahmata haa godhuuf amma hin jiranii. Isaantu haayili malee nurratti carraaqee nu qaraasise. Hibziidhaafis yeroo baay'ee yoo jalqaba isa ijaan laalanii qara'an kana nagahaan qaraate. Amma millaa jedhanii irra deddeebitee qaraate. Hibzi fillee sin dhibu. Sheekchi sunillee subiis gallabas guyyaa Jum'aa qofa kan rafti goonu. Sanii achi guyyaan isa kaan isa jalaan hafnu innis nun dhiisu. Isuma jala deemnaa ijoollee xixinnoo hidhees nun dhiisu subiis fajiris nu kaasa hirribaa. Akkasitti nutti eelee kan nagaan nu qaraasise isa Sheek Abduu Ahmee jedhama. Rabbi rahmata haa godhuuf. Inni isaan addan baatu jedhan ati akkaan dhagee maatii isaan. Yaani maatiin ta'e qaariyaa nama mana isinii fidanitu jira akkaan dhageetti sheeka naannoo Arsii nama taateefu nama isin qaraasisu manatti isin qara riyaadaas buluu qafaallee. Nu biratti qallaabii waan jedhantu jira. Qallaabii jechuun darasaa amma qaariimoo dhuftee nama biratti akka iskoolaarship namni godhee fi waa gargaaru. Bakka biraa baadiyyaarraa dhufanii egaa qara'an kana bakka bulan hin qabanii waan nyaatanis nama isaanii godhu hin qabanii qallaabii jedhamee namni of bira qabata jechuudha. Mana tokkotti namni tokko darasaa tokko hin qabata. Akkasitti darasaan sun qursis dhihanas irbaatas achuma dhufee nyaata. Bultiis achuma bula jechuun manni takka hin godhamtii fi kilaasiin takka garii immoo nyaatas nyaachisee bakka bultii kan hin qabnes ni jira. Garuu Sheek Abduun gaa nu biratti bakka bultiis ni qaba. Nyaatas nu birumatti achuma gala jechuudha. Nuyis isuma wajjin nyaanna warri anaa fi mucaan abbeeraa kiyyaa tokko ni jira. Isuma wajjin nyaanna achuma isuma wajjin nyaannee subii isuma wajjin deemnaa zuhurii salaannee wajjumaan deebina. San booda immoo dhihanas isuma wajjin nyaannee gara manaa waliin deemnu jechuudha. Yaa ogaa gibbiima tokko keessa akkasitti isuma wajjin deddeebi'u turre. Isumarraa barachaa turtan jechuudha. Hanga. Kun gaasa ijaan qaraane kitaabas gaa isumarratti safiinaa arba'inaa maalii kana isumatu nu qaqaraasise jechuudha. Kitaaba xixiqqaa muhtasareedhaan kana. Amma wanni tajriida saalihiin. Maasha Allah. Muhtasara kana isumattuu gaa yeroo san xixiqqaa dhagaanu. Akka ammaa kana nagahan nu garuu dhabus. Akkasi. Ma'anaa gaayyee nutti himamee numa qaraanee jirra argasanii akkasi. Imalli ilmi akkasitti eegalamtee jechuudha. Quraan achumatti fixxee jechuudha. Manuma keessa nama gartee Hibzii miti jechuudha. Caalma laalu dubbisu. Yaani hibzii osoo hin ta'in. Guyyaa guyyaa masgiida wallagaa gallaba hirriba rafuu fi midhaan nyaatuu fi kan mana gallu malee. Guyyaa guyyaa masgiiduma kan oolan. Maasha Allah. Mana barumsaa too naannoo mana barumsaa kam deemaa turtan isa akadaamii kan? Mana barumsaa yeroo san quraana yoo fixan malee barumsa hin sheentanii jedhama ture egaa. Tole. Zamana nagahaa ture. Ajaa'iba Rabbi. Akkasitti barumsas kan sheenne egaa quraana kana finne malee san dura barumsa hin sheenne. Seerri kun maatiirraa dhufe moo jechuun mana barumsaati moo jechuun maatuma teessan maatumarraa akkuma amantii. Namni baay'ee yeroo san akkas godha ture. Namni baay'een ijoollee
iddoo qura'aaniin akattamin mana timirtiin naqan. Kanaafuu nu eega qura'aana akattamne booda mana barumsaa san seenne jechuudha. San booda erga mana barumsaa irraa galte masgiida deemtee akkasitti. Fagoodha manni barumsaa jechuun naannoo yaani gariin mana barumsaa irraa fagoodha. Yaani ka gartee iskoola tokkoffaa irraa hanga 8 5 kan hunda naannumatti dhalatte kanatti baratte. Kun yeroo san magaalaan nagahaan hin guddanne. Amma xiqqoo babal'atee masgiidaa fi manni jireenyaa maalii walirraa faffagaate malee manni keenya masgiiduma maddiidha. Daqiiqama mana keenyarraa masgiidaa daqiiqama 2 yoo taate. Kan amma durii immoo daqiiqama 5 akkana 10 yoo ta'e walirraan fagaatu dhihoodha. Akkasitti deddeebi'aa turre jechuudha. Achuma masjiduma kamisii achitti jechuudha. Maashaallah. Akkana mana barumsaa Islaamaatis madarasaas barumsa kaanis akkanuma ofaa turte jechuudha. Eega quraana xumurtee jaallaalu. Madarasaa xiqqoo darratti hin sheene. Nu biratti madarasaa kutaa tokkorraa hamma 6 kan barsiisan ni jira jechuudha. Afaanuma Arabaa kana hadiisa xinnoo, fiqhiirraa xinnoo, waan tajwiidas akkasuma xixiqqoo godhanii namaa kennantu jira. Inni shiftiin ni jira. Shiftiin mana barumsaa biyya keenyatti subii sheenanii amma sa'a 6 warra baratantu jira. Warri gara gallabaa baratu immoo sa'a 6 irraa hamma sa'a 10 takka. Akka biyya keenyaatti kun akka biyya kanaatti miti. Biyya faranjii kun hin qabdu biyya teenya ganamaa fi sa'a booda jedhanii akkas iskoola akkas godhan. Waan garee jechuun kilaasiin hin fuuneef jecha barumsi jechuun barattoonni heddummaataniif. Tole akkanumatti barachaa yaani barumsi islaamaatis hin xumuramu. Kunillee yaani hanqa namni eebbifamutti haayiskuuloo isa baratan tokkoffaarraa ilaa hanqa 12. Hundinuu achumatti kamisamatti. Tokkorra hamma haayiskuulas elementaris preparaatoris haga dhumaatti kamisamatti baradhe. Barumsi kiyya hundinuu achuma ture jechuudha. Achumatti barattanii jechuudha. Yaani bara keessan sana afaan Amaaraatiin immoo afaan Oromootiin barattan. Lammanuu ni jira filatteetuma isheenti. Afaan Oromootiin hin baradhe. Garuu immoo afaan Amaariffaatis nu barsiisan saabjektii takka jechuudha. Ishimaan akkaataa itti barreessan akkaataa itti dubbisan waan beezikii ta'e jechuudha. Waan akkaataa itti barreessituu fi dubbisuu dandeessu saabjektii takka. Afaan lammaffaatitti daree saabjektii takka nu kennanii. Akkasitti kun hamma kutaa 8tti isaan booda Ingiliffaan beekta wanni biyya keenyaati. 9 irraa hamma 12 barumsi hundinuu. Ingiliffaan yoo gaafa wanni tokko pereediin tokko ni jira afaan Oromoo fi afaan Amaariffaan ni jirani. Inni kaan akkuma jiruun Ingiliffaan jechuudha san booda. Manni barumsaa kan itti baratan kun maal jedhama maqaanoo? Maqaan elementarii inni itti baranne Sadaasaa 29 jedhama. Mana barumsaa Sadaasaa 29. Haayiskuuliin Kamisee haayiskuulii jedhama akkasuma pireparaatooriinis Kamisee pireparaatorii iskuul jedhama malee maqaa biraa hin qabu. Tole kana xumurtan jechuun eega xumurtanii imallee achi booda barumsaa ammayyaatiif quraana silaa'uu amma akka jettanitti ijumaan laaltaniitti xumurtanii hifzii sittiin seenne hifzii eenyurratti jalqabdan eessatti? Hifzii gaafuma Kamisee ture sana elementarii irraa osoo hin bahin kutaa torbanaaf fakkaate moo 6 gaafan ture. Sheekicha tokkotu nu dhufee Shaasan Qoomichaa jedhama. Shaasan Qoomichaa jedhamanii ammallee Kamisee jiranii. Inni kun warra Arsiiti jedhan. Warra Arsiiti. Eeyyuwa. Jiranii lubbuu. Ni jiran dargaggeessa. Maal jettanii yoo isin argan? Shaasan Qoomichaa jechuun wallahi nama naannoo sanitti duraan hatta Ramadaanallee salaachisuuf haafizan qabnu naannoo yeroo san bakka biraarraa shaasanumti inni amma sheekichi hifzii irratti haafazne kun dhufee Ramadaana nu salaachisee deebi'aa ture. Biyyatti?
يا سلام. akkasitti Haaji Sa'iiduun rabbi rahmataa godhuu fi kunis lubbuun hin jiru. ربنا تعقله. Isatu Gaasha Hasan amansiisee gara Kamisee nuu fide قالت markaza يجو. achitti Kamisee qubachiise. مهم. Eega sanii egaa maasha Allahi rabbiin barakaa godhee fi sheeka kana isaanirraa huffaazni ba'e dhiirarraayis nadhoorraayis baay'ee ما شاء الله. amma maskiidni duraan jirurraa maskiidni baay'atee namni maskiida sanitti solaachisus immoo hundinuu nama hafiza argatee ما شاء الله. كدران حافظ eh, مثلا عجز رابع. amma maasha Allah kamisee fi naannoo ishii huffaaza baay'ee qaba jechuudha. Kuni guutuu gaa maali carraaqii sheeka kanaati shaasani. Rabbiin gaa waan dalage hunda irraa haqee balu. آمين آمين. Jazaasa insha Allah rabbi jannataan haa أكس deebi'uuf jenna insha Allah. Umrii من dheertuu داد fayyaa waliin تيسن rabbi haa kennuuf. كان جلوس كان دويس ربين Mm, gartee irraa hajaalatu tole barumsa ammayyaatitti illee nama jaba turte jedhan akkasuma jechuun barattoonni ati waliin barattulleen hatta hanqa mana keessan dhufanii yaani hojii akka ati gargaartu hojii manaallee taatu sirraa korrojuu dhufanii jira jedhanii akkam turte barumsatti Dr. Afiif? Waan jedhuun ture. Alhamdulillah gaaguma rabbi laaffisee sadarkaa gaaf garii tokkoffaa lammaffaa jechaatuma akkasitti. Akkanumatti deemaa turtan. Alhamdulillah waan jedhu ture egaa. Kun gargaarsuma rabbiitiin insha Allah. Tole yaani qur'aanaa fi mana barumsaas wal cinaa qabanii deemuun hangam tokko ulfaatamoo salphaa? Hifziis deemaa barumsaas itti fufuun yeroo baay'ee namni barnootuma ammayyaa kanatti kanna islaamummaa quban qabu gariin islaamummaaf keef kannus maashaallah numa jira barnoota lamaan lachuutu yaani islaamu rabbiin barnoota gartee allaman insaan waan hunda barachuun dirqama iqraadha mee kana lamaan wal cinaa ofuun akkam takka? Wal cinaa ofuun walaa nama hin dhibu. Maaliifi inuu si gargaara barumsa barattu kanarratti. Maali qur'aana rabbii jechuun kitaabuma akkana mana barumsaa qaraanu kanaa miti. Naam. Namni yeroo isaa qur'aana rabbiif kenne yeroo isaa rabbiif diinii rabbiidhaaf jedhee kenne rabbiin akkanumaan isan dhiisu. Yaa barumsa irratti illee cimaa taata. Wanni hundi sii laafaa yaa ogaa qormaatuma fedhee maan taane wanni xiqqoo qo'achuun jira hafazuu sammuudhaan qabachuun ni jira maali maali. Wanni hundi nama quraana qara'uuf salphaadha waan takkas hin dhibu maali ati quraana hafazuu jirta. Sammuun si baratee jira wanni kun siif salphaa ta'a jechuudha. Akkasumas maal jedha gaa rabbiin waman a'rada an dhikrii fa inna lahu ma'iishatan danka jedhamti. Qur'aana irraa fagaattee yeroo dheeraa yookaan yeroo bal'aan argadha timirtii fi jette hin gammaddu. Kana gaa nama diinitti dhiyaateetu beeka dubbii kana. Namni qur'aana qara'u subii kaatee qur'aana hogga qaraate fajri solaattee qur'aana san booda azkaaru sabaa wal masaa jettee qur'aana kana wayita qaraate enerjiin taane tokko argatta. Enerjii humna godhatta. In mirqaanta nashaaxa argatta. Wanni si dhibu tokko hin jiru. Barumsi kan sin dhibu jechuudha. Akkasi an amma waan ofii kiyyaa yaadu hin taane. Nama baay'ee argine barumsa gaafa nuti biyya waliin deemnullee ijoolluma darasa jabdu tokkoffaa lammaffaati. Ijoolluma darasaa deemtuutu barumsa islaamaatittis jabdu tokkoffaa mana haayiskool taatu elementera taatu jaruma kana ijoolleen jajjabduun subhaanallah. Akkasi yeroo baay'ee bakka bakkuma hundatti namni qur'aanaa wajjin hidhata qabu. Akkana. Jabaa nama jabaadha jechuudha waan hundarratti. Akkasi kabiraa kubbaa yookaan kubbaa taphachuudhaan yeroo kan kee fixxaa yookaan waan hin taane yeroo kan kee fixxaa xiqqoo rakkoo siif fide jechuudha. Garuu yeroo mara hogga qur'aana wajjin hariiroo qabaatta. Wanni hundi sii laafa rabbuma sii laaffisa. Tole egaa kubbaatu hixanii gaa namni daa'imummaatti irraa walaban ta'u kubbaa jaalattanii kubbaa taphattanii. Kubbaa asirratti taphadheen jira. Maashaallah. Gajallummaa eegan markaz isheen dhaabe malee
san dura gaa nagahaan taphadheen jira hamma kutaa 5 jechuudha. Gaafni itti miidhamte jira? Namni hin miidhamaa, itti cabaa, hin meelataa. Lakki Rabbi si hagas miidhe. hunda miidhaan guddaan narra hin geenye gaa yaa'uun kuftaa nu xixiqqoo kana malee waan akkasiiti. Egaa markaz isheen booda gaa barumsa jira markazii madrasaa waan sadii natti ta'eennaani Tole. arganne kubbaadhaaf yeroodha. Garuu haga kutaa 5 nagahaan taphadheen jira. Maasha Allah. Ammallee inshaallah biiznillah. Yaani tole mee akkuma carraati argatee qura'aana gartee maatii tana keessaa gariin gartee barnoota adda addaatiin kaan naggadaaf qura'aanallee kan baratu baay'ee jira. Maatii ta'e keessaa akka keetii kan namni carraa argatee hifzii qura'aanaa haffate jira obbolowwan sagalan qabdu kana keessaa. Ni jira. Ni egaa dhiirri 5 siin jedheen jira. Isaan lamaan hafazanii jiranii. 5 jechuun gaa anaa wajjin dhiirri kun 3 hafazanii jiranii 2 hafe egaa rabbi haa laaffisuuf isaan ganaa markazuma keessa jiranii inni tokko ganaa xiqqaadha. Rabbi haa laaffisuuf Mee sautii wayiinsi dhageessa? Sautii qaaree kana yoo ati kan beektu taate biiznillaahi mawla. Rabbi haa laaffisu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ما شاء الله. وبليجن كيف يساي؟ أين يتياد؟